bakkuma jirtanitti isin haa gochaa. Namoonni miseensa YouTube channel keenya hin ta'in oduu fi sagantaan tojuun yeroodhaan akka isin Jalmarroo dirribaa. subscribe Jalmarroo dirribaa dhugaa dubbachuuf yeroo biraa irraa dubbanna. Waan barbaachisu ummata Oromootiif miidiyaalee barbaachisuun duratti as bahee yeroon inni dubbachuu qabu ummata Oromootiif kallattii kaa'uu qabu akeekni waraana bilisummaa Oromoo kana qeerroo fi qarreen Oromoo kanarra ka'a jedhee yeroon inni sagantaa barbaachisu irratti miidiyaa barbaachisu irratti as bahee dubbachuu qabu amma ture. Yoo kana kenninnitti ammoo waraanni adda bilisummaa Oromootii fi qeerroon Oromoo gargar jira sammuun isaanii lama jechuudha. Maaliif kallattii waraana adda bilisummaa Oromoo ittiin deemu tarsiimoo waraana adda bilisummaa Oromoo ittiin deemu yoo qeerroon hin beekne walirraa beekuu hin dandeenyu jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo qeerroo keessa jiraachuu qaba. Onnee qeerroo keessa seenuu qaba. Qeerroon ammoo waraana adda bilisummaa Oromoo keessa jiraachuu qaba. Oromoon gaafa mammaakuu garaan qotiyoo ciisuu garaa qotiyoo dhaabbatuu qaba jetti. Namni waraana adda bilisummaa Oromoo hin feene jiru Oromoo ta'e yeroo tanatti. Garuu garaa walii qabaachuu qaba. Akeeka isaaniitiif mul'ata isaanii adeemsa isaanii beekuu qaba. Gabbahee baatee yookiin ammoo dubbatu yookiin ammoo waan san jechuu yookiin ammoo basaasuu osoo hin taane jechuu. Yoo kanan ta'initti akeekni waraana adda bilisummaa Oromoo tokko keessa poolitikaa jechuun keessumaanuu propagaandaa yookiin ammoo propagaandaan waraana tokko galmaan gahe akkamitti TPLF fakkeenya fudhadhaa osoo Dabrasiinaan qabatin osoo Shawaaroobii jirtu Dabrasiinaa qabatuuf har'a sa'aatii lama nu hafee jirti. Kana jechuun saayikooloojii namoota achi keessa achi jiraniitii fi warroota intarneeta hordofanii saayikooloojii isaanii kana waliin dha'uu konfiis gochuudha jechuudha. Jarri dhuftee jirti beena haa baqannu gaafa uummanni baqachuu eegalamoo konfiis ta'a bakka sana immoo dirree haala gabaabaadhaan qabachuu danda'anii jechuudha. Yoo kanan ta'initti istiraajetii callisanii yookiin ammoo tarkaanfii fudhachuutitti waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana yoo ittiin deemillee galma gahuu danda'a jennu hin danda'u. Uummata hojii fi propagaandaa yookiin ammoo propagaandaa hojjechuu danda'uu qaba. Waraanni adda bilisummaa Oromoo jechuudha. Kana gochuuf ammoo akeeka akka kennuufi waraana adda bilisummaa Oromoo yookiin ammoo itti gaafatamtoota naannotii garagaraa yookiin ammoo maandhee garagaraa jirtan hundi gabbaatanii dandeettii qabdaniif kallattii qabdanii namni poolitikaa irratti dalagus jiraachuu qaba. Waraana qofaan miti jechuudha. Siyaasaan waraana qofaan kan deemtu hin jirtu. Biyya bilisoomsuuf illee ammoo waraana qofaan biyya hin bilisoomsan. Propagaandaa yookiin ammoo namoonni propagaandaa waa'ee kana irraa dalagan jiraachuu qaba. Waraanni adda bilisummaa Oromoo kallattii kanan bobbaa kan irra jirtanii hojjetan hin jirtan. Waay miidiyaalee garagaraa irratti maaliif dubbachuu hin dandeenye hoggantoonni garagaraa hoggantoonni kutaalee Oromiyaa kutaalee garagaraa maandhee bakka hundaa jirtan maaliif ammoo gabbaatanii waan kana irratti hin hojjenne waay tarkaanfiin fudhachuu qabnu kana gochuu qabnu kana propagaandaa jechuun osoo waan tokko irra hin gahin osoo waan tokko hin hojjetin propagaandaadhaan waan san cufuu danda'a. Namni bakka san jiru yookiin ammoo namoonni diinonni bakka san jiran waan isin waan kana dubbataniif kan dhugaasee kan sobasee waan kana hojjechuu qaba. Waay teessanii maaliif wallaaltan waraana bichaan galma ni gaha. TPLF irraa fakkeenya fudhadhaa. TPLF Dabrasiinaa osoo hin gahin osoon Shawaaroobii jirtu Dabrasiinaa seenne jetti. Osoon Dabrasiinaa jirtu Dabra Birhaan hin qabachuuf jetti. Osoon gaara keessa jirtu Dheengadda dasee qabachuuf jette guyyaa 5 dura osoon garuu hin qabatinu guyyaa 5 jaha turte qabattee jechuudha. Hubadhaa. Namoonni gaafa dargii keessa namoonni hubbo cabaa gaanii cabaa jedhee walii gaddeemu basaastota warra TPLF kan gaafa sanii turan. Garuu maaltu jira akkam jira ganda san keessa maaltu ta'e waan jedhu foormishiina namoota fudhatanii deeman. Namni kun akka nama baqatee dhufeetitti ani asii dhufe TPLF as geettee jirti jedhee uummatatti uummanni immoo waan san irraa dammaqee sisteema kanaan dalaguu qaba. Sisteema garagaraa fayyadamuu qaba waraana adda bilisummaa Oromoo. Waraana bichaan yookiin tarkaanfii qofaan waraana adda bilisummaa Oromoo never galma gahuu danda'a. Qeerroo uummata Oromoo keessa seenuu qaba. Qeerroo hawaasaa keessa seenuu qaba. Jaarsaa jaartii keessa seenuu qaba. Istiraajeetiin isaa sisteema godhuu qabdan. Uummanni naannoo sanii kakaasuu qabdan. Uummata naannoo sanii buqqaa deemaa jettanii istiraajeetii kaa'uufii qabdan. Sisteema malee poolitikaadhaan malee wanti tokko ka'umsa yookiin ammoo dhageettii horachuu hin danda'u. Hoggaa dhibba loluu deemtanii. Kanaaf sisteema kanarratti haa fayyadamnu fayyadamas hin jedha. Keessumaanuyyuu hoggantoonni waraanaa gabbaatanii miidiyaalee xiqqaa guddaa osoo hin jennetti kallattii barbaachisuun aarsaa barbaachisu gootanii sagalee keessa baasuu qabdan.
lubbuu taatu kennite maal sodaata miidiyaa irraa lubbuu taatu kennite lubbuu taatu sabaaf kennite miidiyaa irraa gabbaate ibsa kennu maaltu sodaachisa waay telefoona te kashaafa yoo fayyadamte wanti location sirra gahuu danda'u yookiin location qabamuu dandeettu hin jiru namoonni wajjin qunnamtu namoota akkamii ammoo dhugaadha hoggana waraana dubbisuuf sadarkaa ittiin dubbistu caasaa ittiin dubbisuu qaba seerri lafa jiru jira seerratoota sanniin keessa maaliif hin deemne maaliif ammoo akkaataa yookiin ammoo dubbii himaan waraana adda bilisummaa Oromoo nama rafoo osoo hin taane nama hojjetu ta'uu qaba nama ibsa miidiyaaf kennu nama ibsa miidiyaaf kennu nama sa'aatii 8 dalagatee nama sa'aatii 2 jaartii hojii rafee nama sa'aatii 2 gabbahee Facebook irra waa barreessu ta'uu hin qabu dubbii himaa waraana adda bilisummaa Oromoo meeti miidiyaa kamirra dubbate miidiyaa kamirra hojjechaa jira obsi baay'ate madaa namaa tuqa dhugaa dubbachuuf sagaltamii lamarraa eegalee uummanni keenya waraana adda bilisummaa Oromoo sababa waraanaatiif biyyarraa bahe sababa abaa'ootiif biyyarraa bahe hadhallee lamoonni hiyyeessi kan du'aatiif jiru sababa shanee waraana adda bilisummaa Oromoo maal jedhee du'aa jira garuu waraana adda bilisummaa Oromootiif illee haa du'aa aarsaa biyya ofiitiifis haa kafalu dhugaa sirriin kafala garuu kallattii ittiin kafalu qabaachuu qaba ilmi namaa akkanumatti du'uun maali hoggantoota rafanii miti hoggantoota hojjetu godha propaganda nama hojjechuu danda'u nama siyaasaa dalaguu danda'u nama kallattii kennuu danda'u nama eeruu kennuu danda'u addunyaan dhugaan dalagaa jirtu addunyaan dhugaa soba dhugaa fakkeessitee daladduutu lafa kanarra jira fakkeenya fudhadhaa politikaan isin hin galle yookiin nuun galle yookiin isin hin galle jechuu osoo hin taane uummanni kun sisteem akkamiitiin deema sisteemni namni kun ittiin hojjete maali highway maali kana beekuu qabdanii kanaaf ammoo sagantaa keenya guyyaa har'aa kanumaan goolabaa sagantaa keenya biratti keessumaa nuyyuu dhimma hoggantootaa keenya kan Jawaar Mohammad akkasuma mana hidhaati hin bahan jedhame irratti deemaa jiru irratti kan hojjennu ta'a ammaaf ammoo sagantaa kiyya kanumaan goolabaa ulfaadhaa horaa bulaa deebana sagantaa kana namoonni keessumaan maatii keenya hanga ammaan ta'in maatii keenya ta'a sagantaan nuti guyyaa guyyaan akka gallakkisuun akka isin gahuufammoo subscribe gochuus hin dagatina kanumaan xumura OMT jechuun yoo barreessitan ni argattan share like gochuu hin dagatina nu jajjabeessaa yaada keessan kennadhaa